Ashamaa akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa eegalee filannoo dhufu irratti sagaleen garaagaraa akka dhaga'amuuf akka hojjetu mootummaan karoora isaa ibse. Waggaa dhufu nageenya biyya keenyaa mirkaneessaa taasisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasawwan rakkisoo ta'an TPLF immoo miseensota saaqee itti waamuusaa himeera. Gabaasa qabna. Mootummaan hidhabbayyaa gubbaa balaliin kamuu akka hin taasifamne dhorke. Taphattoonni kubbaa miilaa Itoophiyaa 5 koronaa vaayirasiin qabamu. Atileetii maaraatoonii London injifatee addunyaa ajaa'ibsiise waliin turtii taasisne. Dorgommii kana naannoo persentii 80 akka injifadhu baay'eetti qophaa'ee kananii isaan gorsa hedduu naa laatee ture. Sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree Federeeshinii Itoophiyaa yaa'ii jalqabaa bara hojii ja'affaa har'a ifatti eegalaniiru. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee kallattii mootummaa bara 2013 ifa taasisaniin wantoota bara 2012 keessa qormaataa fi milkaa'ina jedhanillee ibsaniiru. Bara 2013 keessa hojiiwwan ijoo mootummaan hojjechuuf yaade keessa ijoo jechuun ibsan keessaa tokko nagaa uummataa mirkaneessuudha jechuun dubbatan. ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። nagaa wanta hundaaf bu'uura. Waggaa dhufu nageenya biyya keenyaa mirkaneessaa taasisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasawwan rakkisoo ta'an hubnoonni hidhatan biyyattii guutuu keessatti wantoota seeraan ala ta'an kamiyyuu irratti akka hin hirmaanne gochuu fi mootummaadhaan ala caasaa alidilee fi ribee loltummaa kamiyyuu meeshaa hidhatanii akka hin sochoone gochuuf hojiiwwan gurguddoonni hojjetamu. ከፍተኛ ስራዎች ይሰራሉ። Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa kan marsaa ja'affaa bara 2012 taasisamuuf yaadamus sababa koronaa vaayirasiitiin yeroo biraatti darbeera. Pireezidaant Saahilawarq Zawudee guyyaa har'aa dubbii paarlaamaatti taasisaniin filannoon biyyaalessaa bara 2013 keessa ni taasifama jedhamee eegamu sadarkaa ulaagaa idil-addunyaa guuttatee kan taasifamu akka ta'u ni hojjetama jechuun dubbataniiru. ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ከተሳትፎም filannoo biyyaalessaa itti aanuun hirmaannadhaanis ta'ee falmiidhaan dheebuu dimokiraasii hawaasni keenya qabu baasuudhaaf ulaagaa sadarkaa idil-addunyaa kan guute ta'uu qaba. Akkaatuma kanaanis filannoon biyyaalessaa itti aanu paarlaamaa keessatti sagaleen paartilee garaagaraa keessatti kan itti dhagahamuu fi paartileenis bakka bu'ummaa akka argatan taasisuuf dirreen morkii walabaa uumuuf akkasumas dirree siyaasaa mijataa gochuuf xiyyeeffannoo guddaan kennamee kanneen hojjetaman keessaayi. Gama kaaniin dhaabni naannoo Tigraay bulchu qondaaltota mootummaa TPLF bakka bu'uun mootummaa federaalatti muudamaan hojjetaa turan akkasumas naannicha bakka bu'uun miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii itti gaafatama isaanii dhiisanii akka ba'an waamicha taasisuu isaa beeksiseera. Dubbii himaan dhaabichaa obbo Geetaachoo Radaa dhaabi isaanii kaleessaa eegalee turtiin miseensota mana maree fi kaabinoota mootummaa federaalaa xumurameera jedhee yaadaa jedhan. በእኛ እምነት የአምስተኛው የፓርላማ ዘመን akka nuti amannutti aangoon turtii paarlaamaa shanaffaa halkan kaleessaa xumuramee jira. Paarlaamaan filamee waggaa 5f. Paarlaamaan ala kaabinee fi mootummaan paarlaamaan hundeesses kan isaan filaman waggaa 5f. Walgahii har'a waamame jedhame irratti namoonni aangoo seeraa hin qabne maqaa mana mareen yoo walitti dhufanii jiraatan naannoon Tigraay isaanitti bakka bu'oota hin ergu. Bakka bu'oonni naannichaa akka ba'an itti himamee jira. Paarlaamaa qofa osoo hin taane kaabinee fi bakka buutonni muudama siyaasaa irra turan akka ba'an taasifamee jira. Akka nuti amannutti ministeera muummee itti aanaa isaanii kaabinee paarlaamaa fi manni maree federeeshinii aangoo bu'uura seeraa waan hin qabneef turtiin aangoo isaanii kaleessa waan xumurameef har'a eegalee isaan waliin walitti dhufeenyi bu'uura seeraa qabu ni jiraata jedhamee hin yaadamu. ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ይኖራል ተብሎ አይታሰብም. Yeroo mootummaan federaalaa filannoo naannichi addatti taasise akka hin taasifamneetti ilaalama jedhee fi naannichi immoo bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi bu'uura seeraa hin qabu jedhu kanatti walitti dhufeenyi naannichi mootummaa federaalaa waliin qabu akkam taasa jedhuuf obbo Geetaachoon akkanaan deebisan. ሀገርና መንግስት ላይ ይሄ መስተዳድር የሚባለው biyyaa fi bulchiinsa gargar baasuu qabna. Bulchiinsa kaabinee muummicha ministeeraan geggeeffamutu diigameera jechaa kan jirru. Paarlaamaa waggaa 5f filatameetu diigameera jechaa jirra. Mana maree federeeshinii naannolee bakka bu'uun waggaa 5f filatameetu diigameera jechaa kan jirru. Walitti dhufeenyi keenya adda cite humnoota kontiraanni filannoo isaanii xumurame waliin malee dhaabbilee haqaa waliin walitti dhufeenyi itti fufa.
Dhaabbilee dinagdee fi hawaasummaa waliinis akkasuma. Raayyaan ittisa biyyaa ganda keessa hojii milishaa hojjechuutu hafa malee hojiin birmadummaa biyyaa eegsisuu isaa itti fufaa jechuudha. ሀገርን ሉዓላዊነት የማስከበር ስራው ይቀጥላል ማለት ነው። Itoophiyaan gubbaa hidha Abbayyaa balalii qilleensaa kamuu dhorkuu beeksifte. Daayirektarri Abbaa Taayitaa Siivil Eeviyeeshinii Itoophiyaa Kooloneel Wasaneellee Huneenyaa BBC'tti akka himanitti murteen kun sababa nageenyaa murtaa'ee jedhan. Murteen akkanaa waan baramedhaa kan jedhan Kooloneel Wasaneellee kan hidha Abbayyaa erga murtaa'ee turu BBC'tti himaniiru. በጣም የተለመደ የትኛውም አካባቢ የትኛውም ሀገር ሁሉም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር kun waan baramedha. Biyyi kamuu wanta akkanaa ni taasisa. Bakka sana balalii ni dhorka. Hojmaata baramedha. Bakkeewwan biraa balaliin dhorkamees ni jiru. Tokko balalii irratti walitti bu'iinsa akka hin uumamne, lammata immoo nageenyaaf jedhamee murteen akkanaa darba. Kuni hojmaata idil addunyaati. Kan Itoophiyaa erga murtaa'ee tureera. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaabsinitti himaa qarqara galaanaa Jibuutitti yoo xiqqaate godaantonni 8 du'anii 12 immoo eessa buuteen isaanii dhabamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti eejensiin dhimma baqattootaa beeksise. Akka gabaasa eejensichaatti godaantonni 30 ol ta'an bidiruu sanaan imalaa turan keessaa lammiileen Itoophiyaa kanneen du'an lammiilee Itoophiyaa ta'uun oollee jedhameera. Tiraamp deeggartoota isaanii naannoo hospitaalatti yaalamanitti argaman nagaa gaafachuun isaanii ogeessota fayyaatiin qeeqaman. Gama kaaniin pirees sekireetariin Waayit Haawus Kaayiliin Maaknaanii koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Pireezidantiin Laayibeeriyaa Joorji Wiihaa namoonni karaa ergaa gabaabaan arrabsoo natti roobsaa jiru jechuun dubbatan. Taphataan duraanii Wiihaan carraa uumuuf waadaa seena hin eegne jedhamee dargaggootaan qeeqama. Taphattoonni garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa 5 koronaa vaayirasiin qabamuun isaanii mirkanaa'e. Taphattoota 36 gulaallii waancaa Afrikaa gareen Itoophiyaa xumura baatee onkolleessaa Niijer waliin qabuuf waamaman keessaati 5 qabamuu isaanii Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kan beeksise. Itti gaafatamaan waajjiraa Federeeshinichaa obbo Baahiruu Xilaa'uun kanneen vaayirasichaan qabaman dubbatu baatanis taphattoonni kun dafanii bayyanatanii dorgommiitti akka deebi'an ni taasifamaa jechuun BBC'tti dubbataniiru. Taphattoota 41f waamichi taasifamee 36 argamanii jiru. Warreen hafan 5 keessaa 2 biyya alaa kan jiran yoo ta'u, tokko yaaliirra kaan ammoo taphachuu irratti argama. 2 ammoo barfatanii kan dhufan yommuu ta'u, tokko sababa miidhaatiin argamuu hin danda'u. Warreen as ga'anii jiran garuu qorannoon COVID-19 akka taasifamuuf goonee jirra. Sana duratti garuu taphattoota 18f qorannoo onnee waliin wal qabatu taasifnee turre. Sanatti aansuun qorannoo taasifneeni. Taphattoonni 5 vaayirasichaan qabamuu kan mirkaneessine. Hoteela tursiifnee shaakala addaa taasisuun akka bayyaannatan gochaa jirra. Har'a hoteelota hayyama tursiisuun kennameef keessaa muraasa isaanii ni baasna. Kan tokko gamanumaan adeemsi xumuramee jira. Dafanii goommatanii gareetti akka makatan taasisuuf hojjanna. Guyyoota 14 keessatti bu'aan qorannoo akka beekamu baramaadha. Tarii yeroo sana asitti irra deddeebiin qoratamanii bilisa ta'uun mirkanoofnaan akka makatan ni feena. Sanaan ala kan jiru garuu murtee leenjisaa ta'a. Kutaalee fi bakki ciisichaa isaanii irra deddeebiin qulqulleeffamaa jira. Meeshaaleen of eeggannoo barbaachisanis guutamaniifii jiru. Xumurarra geenyeerraa atileetiin Itoophiyaa Shuuraa Qixxaataa osoo hin eegamiin maaraatoonii London guyyaa kaleessaan injifate ijoo dubbii addunyaa ta'eera. Dorgommii sababa koronaa vaayirasiin ji'a 6 siqee gaggeeffamee fi atileetonni muraasni qofa deeggartoota malee fiigan kanarratti fageenyichaan abbaan riikardii addunyaa fi lammiin Keeniyaa Eliud Kipchoge olaantummaan xumura akkasumas immoo riikardii cabsa jedhamee eegamee ture. Haa ta'u malee 8ffaa ta'uun xumure atileetonni Itoophiyaa 1ffaa, 2ffaa, 4ffaa fi 6ffaa ta'uun xumuran kanarratti atileetiin Keeniyaa lammaffaa ba'e. Dorgommii qananiisaan eegamee miidhamaan dorgomuu hafe kanarratti Shuraan goorsii qananiisaan naaf kenne guddaa na fayyadee jechuun dubbateera. Turtiin waliin taasifne kunuuti. Amiin isinillee bakka gammaddan. Tole dorgommiin akkam ture? Dorgommiin haalli qilleensaallee ulfaataadha. Rooba of keessaati qaba. Deebisee atileetonni illee atileetota ulfaatootu irra jira.
Nan injifadheettee yaaddee turte yookiin immoo qophooftee turte? Itti qophaa'eera sirriitti dorgommii kana naannoo persentii 80 akka injifadhu baay'eetti qophaa'ee shaakalallee sirriitti hojjedhee dhufe kondiishinii gaarii irra ture. Garuu dorgommii sana irratti Kipchoogee fa'itu injifata jedhame baay'ee eegame ture. Eegaa miidiyaan immoo isaaniin dabarsaa ture. Kan inni isaanillee shaakala irratti rakkoon tireeningii irratti isa mudate walumaan qophoofne ture. Tarii Qananiisaan maal sin jedhe dorgommii irratti yookiin dursitee otoo dorgommiin seeniin dura wanta sitti dubbate qabaa? Qananiisaan otoo dorgommiin galiinii bakka baay'ee gorsa hedduu naa laatee ture. Gorsa akkamiiti mee natti himi? Ganamaan illee baatee himarra'iini ofii eeggadhuu deemii qilleensatti illee fuuldura baatee qilleensa ofii rukuchiisiini bishaan illee seeraan fudhadhuu yeroo takkitee bishaan bira hin darbiinii fudhadhuu deebistee immoo ijoolleen dingata yeroo bishaan fudhatan fa'aa tasasitti bu'anii si kuffisuu illee waan danda'anii fi isaan irraallee kiftatii duubatti uumiiti irraa siqii deemi naan jedhee deebisee kiiloomeetira inni irratti bayii deemi naan jedhellee kiiloomeetiruma sana eeggadheetan irratti bayee deemee jechuudha. Kanaan dorgommii kana injifachuu danda'e. Baay'ee bareeda. Tarii dorgommii booda Kipchoogee wajjin wal argattaniittu maal waliin jettan? Isa wajjin baay'ee walitti ni aanne dorgommii booddee hundumti keenyuu erga dorgommiin xumurameetti bakka dadhabne illee waan gallee waan jiruuf gara ciisichaatti deemne. Egaa dorgommii booda dorgommicha injifata kan jedhamee ture Kipchoogeen gara dorgommiin xumuramuu jedhutti gurra dhaga'uu didee gurra duudee jedhee dubbatee ture. Isarratti yaadeetti kennuu dandeessu maali? Qilleensi illee shaggaa miti baay'ee rooballee of keessaatiin qaba. Bubbeellee hin qaba. Tarii bubbeen kun illee tarii hubuu danda'a jedheen akka yaadumsa kootti miidhaa qilleensa kana ta'innaadhee yaada. Fuula feesbuukii isaa jalaa inni dorgommii booda wayii barreessee ture. Akkati immoo jalatti yaada wayii kennitetti namoonni baay'ee qoodaa turan. Situ barreesse yaada sana? Yaadni hin barreessine. Kana duras maaraatoonii Landan dorgomtee turtee tokkoffaa bahuudhaa baattus sadarkaa tokkoon gasidii seentee beekta. Milkaa'inni kaleessaa injifannoon kaleessaa maal sii dabale? Kaka'umsa akkamii sii ta'a? Baay'ee kaka'umsaa fiigichaa kan duraan qabu irratti isarratti dabalataan gammachuu guddaallee natti horee haamilee guddaa natti horee jiraachuudha. Kabiraa kanan si gaafachuu barbaade yeroo tireeningii goota Landanitti meeshaa wayii mormatti hidhattanii turtan. Wanni suni meeshaa akkamiiti? Kan namni yoo walitti dhiyaate fageenya daangaa qaba. Namni fageenya walirraatii fagaachuu qabu. Yoo fageenya daangaa sana darbee yoo namni walitti dhiyaate meeshaan suni sagalee kenna. Badhaasaan kamisin badhaasan injifachuu keetti guyyaa kaleessaa? Haala duraarraatii persentii 50 gadi bu'ee jira. Meeqa jechuudha? Aannan 30 ta'a. Doolaara 30 jechuudha? Kuni badhaasadha. Deebisee immoo wanta adda addaa illee hin qaba. Tole guddaa galatoomi Shuraa. Isinillee galatooma. Dorgommiin taasifamuu dura leenjisaan Qananiisaa fi Shuraa Haji Adiloo akkasumas atileetiin Itoophiyaa biraa koronaa vaayirasiin waan qabamaniif gara Landanitti hin imalle. Leenjisaan atileetii sadaffaa ba'e kan ta'an Gammaduu Daddafoo kanneen Shuraa Qixxaataa waliin Landanitti imalan keessaati. Waa'ee dorgommii kaleessaa fi milkaa'ina gonfatan hiika akkamii qabaa jedhee gaafadheeraan. Milkaa'inni kun milkaa'ina guddaadha. Koronaa vaayirasii keessa dabarree iddoo kanatti milkoofnee dorgommii kana lammiin Itoophiyaa mo'achuun isaa baay'isee nu gammachiisa. Dubbachuu hin dandeenyu ammama akka ta'e gammachuun ammamii akka ta'e baay'ee guddaadha. Akka guddaan Shuraan immoo iddoo kanatti mo'ata kanarra ga'uu isaatiif baay'isee gammanneera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa caqasaa jirtu sagantaan keenya irraa kanumaan xumurame kan isiniif dhiyeesse ammayyuu ittaanaadha kan isinii qopheesse yaadataa biraanuudha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii. Oromo Community Center Jiddugaleessa Hawaasa Oromoo Magaalaa Washington DC Oromoon hiriira bahee hiriiraan booda wanyaachuu fi
akkasittu hiriira galaa jira. Manni kun mana hawaasa galma hawaasa Oromoo ka Washington DC ti. Akkanatti